attam jirtu maaliif fulli keessanaa ifu malee akkam jirtu galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyoo haala kana keessatti walitti dhufnee ni kan mana taa'ee bakka jirrutti biyya keessaaf biyya ambaallee ni jiru dubbii waaqayyoo waaqeffannaa akkasii keessatti hirmaachuudhaaf carraa kana waaqayyoo waan nuu kenneef maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u sagantaarraa kan akka carraa ta'ee malee akka waldaan sagantaa naa baastetti ji'a 3 dura har'a mata duree biraa irratti lallaba ture dubbiin hin geeddarame kanaaf mata duree sana yoom akka itti deebinu hin beeku har'a dubbii waaqayyoo isinii wajjiniin hirmaadhu mata duree keessa kootti lapheen koon sirbaa jettee lubbuu hargantuuf mata duree jedhu irratti dubbii waaqayyoo walii wajjin baranna. Keessa kootti lapheen koon sirbaa jettee lubbuu hargantuuf faarsaa Daawit 55:4-8 akkas jedha. Faarsaa Daawit 55 lakkoofsa 4-8 akkas jedha. Keessa kootti lapheen koon sirbaa naasuun du'aa sanarratti lafa dha'e sodaaniif rommuun na qabatan pharpharummaanis guutummaatti na raase otuu an akka gugee baallee qabaadhee balali'ee iddoo tokko nan boqodhan ture silaallee jalaa baqadhee achis fagaadhee lafa namni hin jirre nan bubbula ture qilleensa jabaadhaa fi bubbee jalaas gara iddoo baqannaa kootti ariifadhan ture. Kanaaf mata dureen ani fudhadhe asumarraati. Keessa kootti lapheen koon sirbaa jettee lubbuu hargantuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo wanni nuuf akka tasaa ta'u siif akka tasaa wanti jedhamu hin jiru. Wanni addunyaa irratti ta'e addunyaa raasaa jiru kun siif dhokataa miti. Nuuf akka tasaa biyyootaaf akka tasaa warra gurguddatan illee utuu hin qophaa'in otoo hin qopheessin gama dinagdeen gama beekumsaan asuma biyya keenya keessatti illee gama nu barbaachisuun utuu hin qophaa'in qallaballee utuu hin bitatiin dingatan. Siif garuu wanti dingata jedhamu hin jiru. Fedha kaanii si dhaggeeffatan kanaatiif ergaa qabdu anas itti dabalii natti dubbadhu. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Guyyaan muraasni erga hafee booda luba malkaamuunis naa bilbilanii waliin haasofnee mata duree kana jijjiiruun akka nuuf ta'u irratti walii gallee mata duree har'aa kana isin wajjiniin hirmaachuu barbaade. Baay'een keessan beektu lallaboonni lallabaa dingata ka'ee lallabuu hin danda'an yeroo dheeraa fudhee qophaa'uun naaf ta'a irratti kadhachuun naaf ta'a garuu haalli yeroo nama dirqisiisu dubbii waaqayyoo kana kallattii adda addaan karaa waaqayyoo namatti dubbatu fudhatanii dhiyaachuun dirqama ta'a. Mata duricha laaltaniittu mata dureensaa achuma keessaa ba'ee waan ta'eef waan ani itti dabalee mi'eessee hin qabu. Keessa kootti lapheen koon sirba jettee lubbuu hargantuuf isa jedhu irratti irra deebi'ee yoon dubbise akkas jedha. Keessa kootti lapheen koon sirba naasuun du'aa sanarratti lafan dha'e sodaaniif roobni na qabatan pharpharummaanis guutummaatti na raase otuu an akka gugee baallee qabaadhee balali'ee iddoo tokko nan boqodha ture silaallee jalaa baqadhee achis fagaadhee lafa namni hin jirre nan bubbula ture qilleensa jabaadhaa fi bubbee jalaas gara iddoo baqannaa kootti nan ariifadha ture. Namichi nama jechisiisa. Ani homaan sodaadhu inni marga lalisaa keessaa akkam boqodhuun godhaa gara lagatti aara galfatanittis nageessaa inni lubbuu koo anatti hin deebisaa
maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na geggeessa ani bowwaa dukkana sodaachisaa keessa yoon adeemu iyyuu hamaan anatti dhufa jedhee hin sodaadhu abdii anaaf hin dhiyeessita mataa koos dhadhaa ejersaan dibda xoofoon koos irra guutee dhangala'a eeyyeen bara jireenya koo hundumaatti gaarummaa keetiif arjummaa kee ana duukaan bu'u guyyoota kana hundumaattis mana Waaqayyoo keessan hin jiraadha nama jedhee faarfatetu faarsaa 55 irratti akkas ta'e jara keenya dubbiin gaafa hundumaa akka gaafa hundumaan taatu akka gaafa namatti tolee burraaqaniin ta'u dubbiin gaafa hundumaa faarfannaan hin sodaadhu jedhee uleen keef dhaabbiin kee ana wajjiniin tinaraase otuu an akka gugee baallee qabaadhee balali'ee iddoo tokko nan boqodhan ture gaaddisa du'aa jala otuu hin deemee hin sodaadhu namni jedhu amma garuu otuun baallee qabaadhee keessaatii ba'ee gar tokkotti silaallee jalaa baqadhee achis fagaadhee lafa namni hin jirre nan bubbulan ture qilleensa jabaadhaatiif bubbee jalaas nan iddoo boqannaa kootti nan ariifadhan ture jedhee wawwaata. Maaliif sagalee faarfannaa kun nama kana jalaa jijjiirame jennee dhimmicha gadi soqnee ilaaluun dirqama ta'a. Maaliif tooniin isaa jalaa geeddarame maaliif jechoonni isaa jalaa geeddaraman namicha kana faarsaan 23 inni akkas mi'aawu kun 55 irra ga'ee maal ta'e maaltu itti dhufe dhimma kana booddeetti deebina kaayyoon lallaba kana haala yeroo amma addunyaa rommisiisaa jiru kanaatiif furmaati isaa Waaqayyo ta'uusaa ammas hubachiisuudha. Kaayyoon lallaba kanaa ergaan dubbii Waaqayyo irraa walii wajjiniin hirmaannu kaayyoon isaa kanuma cuunfinee kan nuyi irra fudhannee galu. Tarii akkasa yeroo biraa halleluuyaaf ameenii baay'ee argachuu dhabuu dhiisuu dandeenya ta'a. Garuu waan tokko akka laalluutiif carraa nuu kenna dubbiin Waaqayyo. Qabxii tokkoffaan haala nama hargansiisu. Barreeffama kana sininan kennaa imeelii waqtola barbaadeen dhabee imeelii korraa akkam akka ta'e hin beeku imeelii korrattan sini erga argachuutiin dandeessu haala nama hargansiisu yoona duukaa fiigdanii yaadannoo qabachuu dadhabdaniif jechuu kooti. Gara jireenya Daawititti deebinee wanna namicha kanarra ga'ee hanga kana hargansiisaa jiru kun maalidha jennee yoo laalle duubatti deebinee soqnee namicha kana rakkoo maaltu irra ga'e faarfannaan isaa maaliif geeddarame jennee duubatti deebinee yoo laalle mana isaa keessatti du'a yeroo maleetu dhufe. Du'a yeroo malee mana isaa keessatti waan inni hin eegne waan akka tasaa mana isaa keessatti raawwate. Akkaataan duutichi raawwates immoo haala rasuu kanneessaadha. Ajjecha Abshaloom ilma Daawit obboleessa isaa jechuudha Aminooniin ajjeese. Akkaataan maaliif akka inni ajjeese seenaa isaa beektu. Mana isaa keessatti dhiiga dhangala'e ajjeesee biyyaa bade Abshaloom. Biyyaa baduusaa Saamu'eel Salamaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraa kaafnee seenaa kana arguutiin dandeenya. Badiin kun kanuma qofaan xumuramee otoo hin taane ajjechaa ajjeesee mucaasaa ajjeesee awwaalee taa'ee gaddu duwwaadhaan kan xumurame otoo hin taane gaaga'umsa gama maraan qabatee gara isaatti xonnoqaa jira yookiin gara isaatti dhufaa jira. Gochaan suukanneessaa kun rakkoo hamma cama sammuu, rakkoo hafuuraa, rakkoo maatii, rakkoo hawaasaaf, rakkoo siyaasaa qabatee ka'aa jira wal keessa galee. Gadda mucaa awwaallatee taa'uu duwwaadhaan waan xumuramuun fakkaatu dubbichi. Waan xumuramuun fakkaatu. Abshaloom abbaasaa Daawitiin iyyuu gaaduu jalqabeera. Siyaasni biyyittis bifa jijjiirrateera jalaa. Walajjechaan seenaa ilmaan namaa jalqabaa mana Addaam keessatti raawwatee maatii Addaam jalqabuma jeeqee mana isaa jeeqaa jira. Dhiigni mana isaa keessatti dhangala'e, lubbuun mana isaa keessatti ba'e, dulloomee otoo hin ta'in ijoollummaadhaan. Otuu waa hin argin, otuu waa hin jiraatin lubbuutu funaanamaa jira.
mucaan inni bades immoo gara fuulduraatti carraansaa maal akka ta'e hin beekamu inni immoo abbaasaa loluudhaaf loltuu walitti qabataa jira Kebroon irratti waan ta'eetiif yoo lolli baname lubbuu mucaa kanaas garamitti akka deemu hin beekamu mucaan kun immoo naannee abbaasaa yugaadaa jira kanaaf walajjeechaan kun walajjeechaan addaamirraa jalqabe mana daawit keessatti dhufee raawwate kun gadda irratti gadda dabalu addunyaa kana keessatti jara keenya addunyaa kana irratti baay'een namoonni kan lubbuun namootaa kan darbu dhukkuba ta'aanse yoo jiraate dhiigni namaa dhangala'uu isaati akkuma beeknu namni ni jalqabaa Abeel dulloomee du'e otoo hin taane yeroo malee du'e obboleessaa tajjeese akka addunyaa kana irratti seenaan nutti mutti Awurooppaa qofaa keessatti otoo Afrikaan dabalatiin otoo Eeshiyaan dabalatiin otoo Ameerikaaf Laatiin Ameerikaan dabalatiin Awurooppaa qofaa keessatti jaarraa 17ffaa keessa namoota miliyoonii 3.3 ajjeefame waraanaan jaarraa 18ffaa keessa achuma Awurooppaa keessatti namoota miliyoona 5.2 miliyoona 5,200tu ajjeefame waraanaan jaarraa 19ffaa keessa achuma Awurooppaa keessatti miliyoona 5,500tu ajjeefame jaarraa 20ffaa hanga 1970tti namoota miliyoona 28 ajjeefame Awurooppaa qofaatti waraanaan lafti kun bishaan xaansitee kan isheen dhugaa jirtu dhiiga namootaati dhiiga ilmaan namootaati dhalatee guddatee walajjeesuun utuu garaa haadhaa keessatti namatee dhalatee asin bayin ulfa baasuudhaan dhiigni dhangala'u addunyaa kana irratti bishaan xaansee bokkaa xaansee kan lafti kun dhugaa jirtu yoo jiraate dhiiga namaati akka miidiyaaleen gidduu kana asuma biyya keenya keessatti nuttumaa jiran immoo dhukkubni daddarbaan akka addunyaa keenya mudatee jiru kun baay'ee kan nama sodaachisan namoota irratti gaaga'umsa guddaa kan fidan turaniiru yaadachiisuuf gidduu kana miidiyaa hordoftanitti jedhee yaada Spanish flu jedhamu bara 1918 hanga 1920tti namoota addunyaa kana irra jiraatan biliyoona 1 fi miliyoona 900 keessaa nama miliyoona 500 ajjeese Spanish flu Asia flu kan jedhamu bara 1957 hanga 1958tti akkuma koronaa kana biyya Chaayinaadhaa kan bahe jechuudha dhukkubni kunis Asian flu kan jedhamu addunyaa kana irratti namoota miliyoona 2 ajjeese an Chaayinaa silaa gaaffiidha maal akka ta'e hin beeku achuma madda Hong Kong flu kan jedhamu immoo bara 1968 hanga 1969tti lammiilee Hong Kong uummata isheen qabdu keessaa 15 jalaa fixe Hong Kong flu kan jedhamu gara uummata baay'een qabdu isa keessaa gara 500 jalaa ajjeese HIV AIDSiin akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 1981 irratti kan jalqabe hangammaatti namoota miliyoona 75 qabachuudhaan kana keessaa miliyoona 32 galaafateera hangammaattis gabaarra jira gabaarraan banne rakkoon suukanneessaa akka tasaa namarra ga'uuf yookiin nama qaqqabu biyya qaqqabu namoonni waa'ee waaqayyoo maal jedhu waraana haa ta'u yookiin immoo dhukkuba daddarbaa akka ammaa kana addunyaa raasaa jiru kana haa ta'u yeroo wanni akkasii kun dhufee biyya raasu dinagdee raasu siyaasa raasu jireenya hawaasaa raasu maatii raasu jireenya dhuunfaa raasu kana namni morkataan pirezidaantummaa morkataa jiru baronee namni jedhamu gidduu kana miidiyaa irratti argitanii to'atan the universe is collapsing kufaa jira inni ammaa immoo aduma isaatu pilaanetii humti keenya kufaa jira yeroo akkasii kana namni waa'ee waaqayyoo maal yaadaa kanarratti namni Ed Suzuki namni jedhamu qorannoo biyya Ameerikaa keessatti geggeeffame kas jedha yeroo rakkinni suukanneessaan haalli suukanneessaa akkasii kun biyya irratti ta'u namoonni waa'ee waaqayyoo maal yaadu akka qorannoo kanaatti waa'ee waaqayyoo walna jalaa rukuta kan jedhan 25
waa'ee waaqayyoo ilaalchan ni qabu walla jalaa rukutam namoonni jedhan dhibbantaa 25 haala akkasii keessatti waa'ee waaqayyoo iyyuu hin yaadu kan jedhan dhibba keessaa harka 16 waa'ee rakkinichaa yaada malee attamittan keessaa baay'ee yaada malee ani haala akkasii kana keessatti waa'ee waaqayyoo iyyuu yaadu kan jedhan dhibba keessaa harka 16 ni gara biraan yoo waaqayyoo dhimma kana quba qabatee anaan na dinqa kan jedhan dhibba keessaa harka 11 na dinqa waaqayyoo waan amma ta'aa jiru kana waan lafarratti ta'aa jiru kana dhuguma odeeffannoo qaba yoo ta'e quba qaba yoo ta'e anaan na dinqa kan jedhan dhibba keessaa harka 11 jiraachuudhuma waaqayyoo immoo na hin shakka kan jedhan dhibba keessaa harka 7 waan amma ta'aa jiru kun otuu waaqayyoo jiraate kun maaliif ta'a so wanni waaqayyoo jira jedhamee haasaamu wanna qabatamaa miti kanaa wanna sobaati otuu waaqayyoo jira ta'e kun maaliif ta'a kan jedhan dhibba keessaa harka 7 waaqayyootti na aarsa kan jedhan immoo dhibba keessaa harka 5 dhibbantaa 5 hinuma aarsa waaqayyootti otuun argee fuulaaf fuulatti otuman argee isa moo attamitti kan dubbadhuun beeka ture fuulaaf fuulatti otuun argee kan jedhan dhibba keessaa harka 5 dhibbi keessaa harki 3 immoo waaqayyootti na dallansiisa bakka waanan godhuun qabu dallanii mataa'uudha bakka qefee kaawwadhe warri jedhan dhibba keessaa harka 3 dha harki 33 immoo dhibbantaa 33 jechuudha akkan caalaatti waaqayyootti maxxanu na godhaa jedhu isa yoomirra caalaa yeroo rakkinni akkasii dhufu haalli akkasii yeroo dhufu yeroo 9/11 Ameerikaan rukutamte waldaa kan hordofan baay'inni namootaa dhibbantaa 75 dabale jedhama dhibba keessaa harka 75 dabale yeroo 9/11 Osama bin Laden rukute yeroo balaan dhufu namoonni waldaatti fiigan lakkoofsaanii hin dabala kanaaf harki 67 waa'ee waaqayyoo irratti rakkoo yoo qabaatan iyyuu dhibba keessaa harki 33 garuu caalaatti akka amantiitti cimnu nu godhaadha nuyi gama keessaa iddoo kam akka jirru hin beeku nuuf waaqayyoo wal beeka malee waan beeknu hin qabnu yeroo 9/11 Ameerikaan rukutamte namoonni gara 3,000 dhuman yookiin ajjeefaman dubartiin tokko aariidhaan intala tajaajilaa wangeelaa Dr. Billy Grahamiin akkas jettee gaafatte aariidhaan waaqa jetta amma dhugumaan waaqayyo san aarsuu waan amma ta'aa jiru kana uummanni 3,000 dhume isan aarsuu waaqayyo jettee ija diimeeffattee intala Billy Grahamiin gaaffii kana gaafatte hin aarsuu waaqayyo meenattimi jetteen isheen yeroo deebistutti akkas jette waaqayyo kan aaree har'a utuu hin taane bubbuleereette yeroo Ameerikaan jette yeroo Ameerikaan barsiisa macaafa qulqulluu kaariikulamii mana barumsaa keessaa baafte 1953 jalqabee bubbuleera waaqayyo erga aaree erga kaariikulamii aarii waaqayyotti dabalaa dhufe malee gaafa 9/11 namni 3,000 dhume sana dingata argee aaree miti waaqayyo kanaaf duubatti deebi'i iddoo bade laaliyette nama jechisiisa wanni hamaan addunyaa kana irratti dhufu rukuttaa waaqayyooti moo hojii seexanaati moo gingoo yookiin saayikilii uumamaati wanni yaadachuun nuuf ta'u malu tokko rakkoo nama waaqayyoo Iyyoob irra ga'e ilaaluu yaadachuun gaariidha dhimmicha tuttuqee kan kaase inisheeteriin seexanadha inisheetivii isaa kan fudhate kaka'umsa isaa kan fudhate seexanadha eeyyama kan laate garuu waaqayyoodha waaqayyo hin beeku fedha isaa duuba waan inni ta'u hin jiru waaqayyotu kaase dubbicha kan kaase rumatti ibidda kana fide kan jalqabe waaqayyo lakki abbaa qaba kan dubbii kaase kan dubbii kaase abbaa qaba otoo inni immoo hin beekin immoo hin taane wantichi kana waaqayyo hojiirra jira malee boqonnaa waggaa fudhatee pilaanetii gara biraarra shirri jira miti
waaqayyo pilaanetii lafa jedhamtu kana dhiisee akka filoozoferoonni tokko jedhanitti akka namicha sa'aatii hojjetee gabaatti gadi gadhiisee hojjetaa jirtiif dhiisi ishee hin beekne akkuma kana waaqayyo pilaanetii kana hojjetee gad darbatee dhiisee hojii gara biraarra jira miti. Waaqayyo jirra jira. Waaqayyo jirra jira. Kanaaf fedha isaa duuba addunyaa amma kana ga'uurra haa turu nama tokkorrayyuu fedha waaqayyo malee wanti ga'u hin jiru. Kanaafuu maa hin nore initiative isaa kan fudhatee kaka'umsaa dubbii kana tuttuqee kan kaasee namichadha. Okay, mee dhaqiitii ilaali immoo jedhee kan haala eeyyama kenneef immoo waaqayyoodha. Kan waaqayyo seexanaaf eeyyama kenne Iyyoob irratti akka inni rakkina kana fiduutiif amantii Iyyoobiin qoruudhaaf otoo hin taane seexana soba buusisuufi. Akkamittiin waan inni qabu kana hunduma isaa otoo irraa fuutee si gana Iyyoobii jedhe seexan. Mee dhaqii fuudhii ilaalii akka inni naganu argitaa jedhe waaqayyo. Kanaaf waan inni qabu hundumaa ijoollee isaa torba qabeenya isaa 11,500 jalaa xaa'ee fudhadhaan Iyyoob achuma jira. Kanaaf waaqayyo Iyyoobiin qore otoo hin taane seexana soba buusise. Kanallee keessa galuun nan barbaachisu ture garuu fedha waaqayyoon ala waan addunyaa irratti ta'u akka hin jirre akka beeknuuf isinitti himuu barbaadeeni. Kan hubatamuu qabu addunyaan kun waaqayyoof dursa kennuu dhiisuun yookiin jiraachuu isaayyuu ganuun miidhama hedduudhaaf ishee saaxileera. Kana beekuun nu barbaachisa. Akkuma obboleessi keenya Magarsaan sila faarfannaa keessatti faarfate balleessineerra jedhu akka dhuunfaatti akka gareetti akka biyyaatti akkuma pilaanetii makeenya lafa jirtu kanatti waaqayyo irratti badii guddaa dalagneerra. Kanaaf namni immoo isa balleessa kanaatiif otuu gatiin hammatiin otuu isa facaase kanan hammatiin hafnaani nama dinqa. Kanaaf isa facaase hammachuun dirqama ta'a. Waltajjii kana irratti iddoo kana irratti sagantaa barana qophaa irratti yaadattu mata dureessi simanna jedhu. Mata dureessi simanna jedhu irratti asitti sagantaa dhangaa gaarii nuu qophaa irratti yeroo gabaabaadhaaf carraa argadhee dubbadheen ture simanna isa jedhu irratti. Isa sanas na yaadachiisa. Yeroo sana dubbii giddu galeessa godhannee kan irratti kaane kutaan macaafa qulqulluu tokko Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 7dha. Lafa bultii karaa deemtu iddoo hin arganne waan turaniif jedha Maariyaamii fi gareen sun tiimiin sun jechuudha. Tiimiin Yesuus keessa jiru Maariyaamii fi Yoosef gara Beetlehem yeroo dhaqanii afaan Ingiliffaan isaa clearly no room for them jedha. Garee Yesuusiitiif iddoon hin jiru magaalaa Beetlehem keessa. Magaalaan Beetlehem warra biroodhaaf iddoo laatteetti garuu garee Yesuus waliin jiruuf iddoon qabu jette. Kuma nama isiniin jedha afaan Ingiliffaan no room for them. Har'a addunyaa kanarratti Yesuus irra caalaa iddoo kan argatan waan hedduutu jira. Priority kan fudhatan waaqayyo dursanii priority kan fudhatan addunyaa kana keessatti waan hedduutu jira. Wanne yeroo sana tuttuqee isin yaadachiisa. Jireenya gamtaarraa kan ijaaramu maayindiseetii yookiin status quo Yesuus irra caalaa dursa kan argatan maatiif hawaasarraa kan wal ijaaran iddoo kan qabatan Yesuus irra caalaa dursa kan argatan hiriyootaaf marsarii addunyaa kanarraa kan gulummeeffanne Yesuus irra caalaa dursa kan argatan isaan kan saacii yookiin dilbii kan ta'an Yesuus irra caalaa dursa kan argatan akka dhuunfaatti akka hawaasaatti. Isaan kan immoo gulana yookiin yoo kan dhufan Yesuus irra caalaa dursa kan argatan. Isaan kan amala abbaan ofiif uummate Yesuus irra caalaa dursa kan argate. Tarii amala leexummaa individualizimii Yesuus irra caalaa dursa kan argate. Falaasama namummaa human philosophy baricha Yesuus irra caalaa dursa kan argate. Kalaqa innovationii nama hawwisiisan Yesuus irra caalaa dursa kan argatan. Biyya lafaa keessaa dhidhimuu dhimma hafuuraa ignoorii gochuu secularization Yesuus irra caalaa dursa kan argate.
ammayyummaa fi teknooloojii Yesuus irra caalaa dursa kan argate isaan kaan amala laga ce'anii dhufan Yesuus irra caalaa iddoo kan argatan isaan kaan asuma qeetti dhalatanii guddatanii waliin kan deeman Yesuus irra caalaa dursa kan argatan isaan kaan jibbinsa walxaxaa Yesuus irra caalaa dursa kan argatan isaan kaan jireenya anummaa nama ofirraa faccisu Yesuus irra caalaa dursa kan argatan jireenya quufee fandalali'u yookiin milkaa'ummaa ofirratti siksaa deemu Yesuus irra caalaa dursa kan argatan naamusa hafuuraa irraa mirga namummaa hafarsu jireenya hafuuraa ho'isu irraa mirga namaa ho'isu Yesuus irra caalaa dursa kan argatan and so forth. Egaa bara wanneen akkasii kun iddoo qabatanitti bara Waaqayyo bakkeetti gadi dhiibametti bara jiraachuun Waaqayyo immoo ganamutti namni kan facaase utuun hammatiin yoo hafe akkuma sila jedhee nama dinqa. Qabxii lammaffaan jireenya lubbuuf harganuuf furmaata. Jireenya lubbuuf harganuuf furmaata. Achuma deebina iddoo silaatti faarsaa 55 lakkoofsa 16 hanga 17 akkas jedhee ture miti silamee yaadadhaa 4 hanga 8 Daawit keessa kootti lapheen koon sirba naasuun du'aa sanarratti lafa dha'e sodaaniif romminni na qabatan parparummaanis guutummaatti na raase otuunan akka gugee baallee qabaadhee balali'ee iddoo tokkotti nan boqodha ture silaallee jalaa baqadhee achi nan fagaadha ture lafa namni hin jirre nan bubbula ture qilleensa jabaadhaa fi bubbee jalaas gara iddoo boqonnaa kootti nan ariifadha ture jedhe 4 hanga 8 waan inni akka furmaata miliquu hin danda'u waan nama dhufaa ture kan miliquu hin danda'u gaddi mana keessaa dhiigni dhangaleeraa ilmi isaa immoo dhufee isa marseera waraana ijaarratee dhufee Kebroon irratti waraana ijaarratee dhufee abbaasaa marseera kanaaf otuun baallee qabaadhe akka gugee jedhe baallee waan hin qabneetii fi filannoon inni qabu tokkoof tokko lakkoofsa 16 hanga 17 akkas jedhe gadi siiqee achumarraati. lakkoofsa 16 hanga 17 galgalaaf ganama waarettis isatti nan himadha isatti nan boorsa inni sagalee koo hin dhaga'a ameen 4 hanga 8 salsilaa dubbisaa turning pointii dha kun yaaddoon dhiphachuun raafamuun jeeqamuun turning point isaati maanni furmaanni kanaaree baallee baasanii baqachuu miti garatti baqatanuu hin jiru malee furmaanni isaa maali dharee furmaanni isaa dhufeera lakkoofsa 16 hanga 17 ani garuu nan Waaqayyoon nan waammadha gooftichis anan oolcha galgalaa fi ganama waarettis guyyaattis yameeqa guyyaatti si'a 3 fuula isaa duratti nan gombifama nan boos sagalee kommoo inni hin dhagaa jedhe meerka keenya rukunnee Waaqayyoon haa galateeffannu jara keenya eeyyeen furmaanni jara keenya garatti rakkinni dhufee as gaafa nama ga'u garatti keessaa baqatan hin jiru bitaaf mirgaan cufaadha asiin cufaadha fuulduraan cufaadha duubaan cufaadha irraan iyyummoo cufaa fakkaata akka amma haala addunyaan kun keessa jirtu garatti gaa baqatan hin jiru garri baqannaa yoo jiraate mana ofitti fiiganii seenuu mana cufatanii taa'uu duwwaa otoo biyya Ameerikaa gaarii ta'e otuu firachi qabaanne yookiin immoo viizaa ekspaayirii goone otuu jirateen warka jiratee sababa uummanni Ameerikaatti baqanna ture achi ibiddi isaa boba'aa jira caalaatti eessatti baqatta kanaaf baalleen qabdu filannoon qabdu filannoon jiru tokkichadha tokkicha filannoo tokkichatu jira innis asii oliyyuudha Waaqayyotti iyyuudha guyyaatti si'a 3 sodaan gaafas dhaabata rommuun gaafas dhaabata hurgufamuun gaafas dhaabata gaafa namni fuula Waaqayyo irraa deebisu mallattoon isaa isa kana sodaachuu dhiphachuu raafamuu Hizqeel boqonnaa 12 lakkoofsa 19 irratti akkas jedha lammii koo
isaan yaaddoodhaan buddeena isaanii nyaatu naasuudhaan bishaan isaanii dhugu jedha. Nama sodaachisa kun. Isaan yaaddoodhaan buddeena isaanii nyaatu naasuudhaanis bishaan isaanii dhugu jedha. Hamma bishaan kana dhuganitti yaadda'u. Amma immoo caalaa yaaddofna. Amma asirraa otoo dhugaa jira ta'e maaltu beeka nama harkisaa koronavaayirasii qabu kana qabeera yoo ta'e. Kanaaf otuma dheebodhuyyuu nattaafu. Sodaadheera jechuudha kana dubbichi. Otoo buddeena nyaatuu sodaata. Amma immoo vaayirasiin inni kun immoo buddeena wajjinuu galee qoonqoorra yeroo dheeraa ta'a jedhan. Kanaaf dafaa shaayii dhugaa, shoorbaa dhugaa, bulluqa dhugaa, achi haree gadaa nequ. Kanaaf buddeena nyaannu sodaanne. Bishaan dhugnu sodaanne. Kana qabannee lallabuu sodaanne. Kanaatiif biyya yeroo biyyi dugda waaqayyotti garagashu mallattoon isaa dugda kutaa miti, agna ho'isuu miti, mataa ba'oo miti. Inni jalqabaa sodaatu biyyatti nama. Kanaaf seera Lewwotaa 26:36 irratti immoo dubbiin waaqayyo akkas jedha. Sagaleen baala qilleensa fuudhuu isaaniin ari'ata jedha. አማሪፍ ሳሞ በነፋስ የምትንቀሳቀስ የቅጠል ድምጽ ታሸብረዋለች። ዳሎታ ዋቀዮት ዱግደገቴ አውቶሚክ ሚቲ ቦምቢ ጉርጉዳ ሚቲ ባለቅሌን ሰራሱቱ አሪየፉ ደበደ ማለቶን ሳካናዳ በነፋስ የምትንቀሳቀስ የቅጠል ድምጽ ታሸብረዋለች። ገሩ waaqayyoon ni abdattataan turning point akkan daawit laataanaan fakkeenya boqonnaa tokko lakkoofsa 33 irratti immoo akkas jedha namni anaaf dhaga'u garuu nagaatti hin jiraata wanta hamaan sodaatu hin birratus harka rukutuu dandeenya asitti harka rukutuu dandeenya የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋል namni anaaf dhaga'u garuu nagaatti hin jiraata wanta hamaa hin sodaatu hin birratus yoo haalli biyya raasu dhufu jara keenya furmaanni akka daawit godhedha furmaanni akka daawit godhe gareedhaan waaqayyoon kadhachuu dhuunfaadhaan waaqayyoon kadhachuu kadhanni garee yeroo hojjetu qaba sinittani makana kadhanni garee yeroo hojjetu qaba yeroon hojjennes qaba innammaa kun isa kamtu akka ta'e waan hin beekneefi lamaan saayyuu mokkoruun gaariidha akkas jedha seenaa baraa salamaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 hanga 16 waaqayyo akkas jedha sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii ana yoo barbaadan karaa isaanii samaarraa deebi'anii yoo na kadhatan ani waaqarraa isaaniif nan dhaga'a cubbuu isaaniis nan dhiisa biyya isaaniis nan fayyisa ijji koo gara kadhata iddoo kanatti kadhatamu in ilaala gurri koo sin dhaggeeffataa jedha kadhata gareeti kun in hojjeta kadhannaa walitti dhuftanii yoo na kadhattan nan geeddara haala jiru nan geeddara jedha kanaaf kadhanni garee yeroo hojjetu qaba kadhanni dhuunfaa malee kadhanni garee immoo yeroon hojjenne jira dhuunfaadhaan kadhatte malee kadhanni garee sin gargaaru inni immoo jira eessa jira macaafa qulqulluu keessa waan biyyi walitti yaa'ee boo'eef dubbiin hin geeddaramu abbaa yoo boo'e malee akkas jedha dubbiin waaqayyoo Hizqeel boqonnaa 14 lakkoofsa 14 hanga 16 akkas jedha lammiiku Nohiif Daani'el Yoobis jarri kun sadan biyyicha keessa otuu jiraatanii illee isaan kun qajeelummaa isaaniitiin ofuma isaanii duwwaa oolchuu danda'u turan jedha waaqayyo gooftaan ani immoo jedha waaqayyo namni tokkollee sababii bineensotaatiif biyyicha keessatti akka hin darbinetti bineensota hamoota yoon keessa gadi dhiise isaanis biyyichi nama duwwaatu oola malee ilmaan isaaniitii fi intaloota isaanii oolchuu hin danda'an turani biyyichis onaan ta'a jedha waaqayyo jarri kun sadan Nohi, Iyoob, Daani'el otuu amma jiraatanii jedhe waaqayyo biyyicha keessatti badii dhufu biyyicha keessatti irratti rukuchaa dhufu
otoo fuula koo duratti lafa dhaanii kadhatanii kadhannaa isaaniitiin matuma isaanii qofaa oolchuu danda'u malee ijoollee isaanii illee ijoollee dhiiraa isaanii ijoollee durbaa isaanii forget about the nation. Waa'ee biyyaa irraanfadhu ijoollee isaanii mana keessaa yoo oolchuu hin danda'ani mataa isaanii duwwaa oolchuu jedha. Kadhanni garee gaafanni naman gargaarree jira. Kanaaf hidhannan sila waan ammaa kana waan hin beekneef hin mokkora lamaan saayyuu waan hin jedheef. Kanaafidha. Jechi bineensota jedhu xinnoo waa dubbisuun barbaade maal jechuudha bineensota waan ni jedhu kun. Yoom biyyicha keessa bineensota gadhiise jedha. Afaan Ibraayisxiitiin chaayaadha. Jechi chaayaa jedhamu kun immoo hiddi jecha kanaa chaus wanna jedhu irraatii dhufe. Akka dikshinaariin nutti mutti. Hiikisaa immoo wanna lubbuu qabu life jechuudha. Hiikni isaa inni afaan Ibraayisxii kun immoo hiika afaan Giriikiitiin baay'oo jedhu life jedhu wajji wal qabata. Hiikni isaa immoo bineensota duwwaa kan laallatu otoo hin taane wanna lubbuu qabu including virus baay'oo warra ta'an. Kanaaf bara barri hammaate bara biyyi hammaate baay'oo weapon divine baay'oo weapon yookiin vaayirasii meeshaa lolaa waaqa. Bineensa jechuun leenca magaalatti gadhiisa miti waaqayyo. Bineensa jechuun leenca duwwaa jennee eekkanna miti waraabessa duwwaa jennee eekkanna miti baay'oodha. Baay'oo weapon divine baay'oo weapon. Meeshaa lolaa waaqayyo. Girrisa waaqayyo. Including bacteria and the virus. Divine baay'oo weapon. Jarri kun sadan otoo kun lafarratti dhufeellee jedha waaqayyo. Mee yaadadhaa profaayilii jara kanaa duubatti deebi'aa. Iyyoob Nohi bishaan badiisaa amma kana biyya lafaa balleessu ijoollee isaa kadhatee namni oolche bishaan badiisarraa har'a akkamittiin biyya oolchuu dadhaba ijoollee isaa oolchuu dadhaba jettanii gaafattanii namni kadhannaadhaan ijoollee isaa maatii isaa irra darbeeyyuu beellada lafarra jiru namni oolche. Iyyoob hiriyoota isaaf inni kadhate dhaqaa jedhe waaqayyo 42:8 irratti waaqayyo hiriyoota Iyyoobiitti yeroo dubbatutti garbichi koo Iyyoob isiniif kadhata dhaqaa jedhe gara isaa dhaqaa jedhe kadhatee fi balleessaa isaaniitti yaa waaqayyo jara kanan dhadabiin jedhee hiriyoota isaa namni oolche Iyyoob utoo har'a jiraatee jedhe waaqayyo lubbuudhaan utoo jiratee akkuma kana immoo Daani'eel inni warran amanneef kadhatee warra xibaartota biyya Baabiloon keessa jiran illee kadhannaadhaan oolche. Attamitti ijoollee isaa oolchuu dadhaba jettanii gaafattanii asmaatanyochin xonqaawochin እኮ ነው ያተረፈው በጸሎቱ har'a garuu yeroo waaqayyo too jiratee mataa isaa oolcha malee maatii isaa oolchuu hin danda'u. So dubbiin kun gara dhuunfaatti deebiti gara biyyaa duwwaa miti manatti galee hunduu ba'uu qaba. Mataa kee oolchiidha dubbichi. Nama gara biraa miti mataa kee oolchiidha. Kanaaf jedhe waaqayyo warra akka Nohi maatiif kadhatanii otuu bara kana keessa jiraatanii illee warra akka Iyyoob hiriyootaaf kadhatanii otuu warri oolchuu danda'an otuu jiraatanii illee warra akka Daani'eel warran amanneef illee kadhatanii lubbuu hambisuu danda'an otuu jiraatanii illee bara vaayirasii divine baay'oopaniin ka'e keessa otuu bineensi akkasii ka'e keessa jarri kun otoo ka'anii illee raajota bebbeekamoota otoo bilbiltee illee Naayijeriyaatti Jooshuwaatti otoo bilbiltee irraa si gaashaa yoo dhabe. Wanni xabbi jedhu hin jiruudha bakka mataa kee oolchiidha. Kadhannaan nama gara biraa beekamaan si oolchuun waliin kadhatinaa jechaan jira miti. Lamaan saayyuu maal gochuun nuuf ta'a? Bakka lamaan isaarratti hojjechuun nuuf ta'a. Dhugaa macaafa qulqulluu keessa jirudha jara keenyaa kun waan gara biraa fideensi itti taasaa jira miti. Namni kadhata cimaa soomaaf kadhataan yeroo dheeraa taa'ee kadhannaa harka fagoomatti namaallee kadhatu gaafanii naman gargaarra jira. Eessa jira waaqayyo senaateroonni gadi ba'anii yeroo isaan Ameerikaadhaaf balleessaa ishee waaqayyo dhiisi jedhanii yeroo isaan bo'an kadhannaa dafee maaliif deebisuu dida waaqayyo? Kanaaf gareen gara waaqayyootti iyyuun akkuma jirutti ta'e dhuunfaadhaanis gara waaqayyootti iyyuun barbaachisaadha. Kadhata namoota birootti hirkachuun hin danda'amu. Yatakalakkaleen. Kadhata namoota biroo qofa irratti hirkachuun bara akkasii keessa hin eeyyamamu.
of oolcheedha dubbichi. Eeyyeen kadhata namoota birootti hirkachuun hin danda'amu. Qabxii sadaffaa warra lubbuuf hargananiif gargaarsa ta'u yookiin warra lubbuuf harganan gargaaru. Daawit maxxansi deebisa. Sadarkaa sadiidha. Dura wawwaate qabaana gadhiisaa jedhe ani du'uufi lubbuun koo na keessaa ba'uuf jedhe. Lammaffaa irratti turning point tokkorra ga'e olan laala jedhe gara saattan iyyaa jedhe. Inni immoo na dhagaa jedhe seetildii ta'e. Sadaffaa irratti lakkoofsa 22 irraa gadi siixan yoo dubbifattan immoo lakkoofsa 22 irraa wanta yaada sitti ta'u Waaqayyotti gatii dhiisii inni akka hin kufnetti si hirkisaa. Namni qajeelaan raawwatee akka inni mittiqne godha. Ofirra darbee nama gara biraayyuu gorsaan gargaaruu jalqabe namichi. Inni sira lubbuun kaaba'uuf jedhu amma ትካዜን በእግዚአብሔር ላይ ጣል እርሱም ይደግፋል ለጻድቁም ለዘላለም ሁከትን አይሰጠውም። ነመሰረፋት ሰርድ ፐርሰኒት ሰርድ ፓርቲት እየገረሳት ገዲሲንገቱ ዋቀዮ አነራርግ አነላሊ እየገረ ዋቀዮቲ ዋቀዮ ገዲሲንገቱ እርጋ ወልዳ ክርስቲያና ሰከና ለሚኮ ገኘ ገድነ ምት ተኘ ሮሚና ምት ተኘ ራፋም ነምት ያለ ከዚህ ከነ ከዘት ነሞተ ጀጀቤስና ማለት እንሶዳቲና ጀነማል ዱኩበረ ጫላ ሶዳቱ ነው መጀሰ ደፌ ወር ሳይኮሎጂስ ከሰ ጅራቹት እንደንደሱ ቤክቱ ሶዳን ነመገላፈታ ባየ ገላፈታ ዱኩበረ ጫላ ነመሜዳ ዱኩበ ነመከሰት ለዶ ከቴታ ኤሩ መታውል ቀበቹ እንደንደኝ ለከን ነመትከው ጎዳ የሮ መለ ነመጀሳ ዋይ ኮሌራስ ንትሜራ ከናንዱር ኮሌራን ነማ ባዲያ ዳበቴ ከራራ ዳበቴ ኮንኮላታ ኤግዴደን ሾፌሪን ቶኮ ባዲያ ዳ ገረ መጋላው ቶ ዱፋ ጅሩ ሊፍቲ ከረቴ ማሎ ነገር ጋሪ መጋላ ነገይ ጀናን ሲፉደን ደሙ ዱጋ ዋቀዮ ደኒ ማሎ ነገር ጋሪ ጀናን ዮ መጋላ ኬኛ ገልቴ አቲ ነማ ጀስታ ከናፍ ሲፉደን ደሙ ሄደ ጀናን ዋዳን ሲገለ ነማ ሸመሌ ነጀሶት ዱጋራ ጉን ጀናን ዱጉማ ፉዴ ገለ መጋላቲ ቡስ torban tokko keessatti nama ibbaaf diddamaddoe baay'ee aaringad kalichara deebi'ee hojiidhaan masatoo galaa jiru dhuma shanatti argee har'a sarkatti qabdee na fuudhennaan si fuudheen geessu jedhe maaliif jennaan waadaa cabsitee nama shammaleen ajjeesu jettee nama ibbaaf diddamatu du'ee jedheen afachatti na dhagaye gooftaa koo sittan himaa ani waadaan sii galee eegeera aan akkuman jedhe kan qubni kootti bu'ee nama shani namni ibbaaf 15 garuu ኮሌራ መጋላ ገሬራ ጀዴ ዱቢ ጋፋ ደገው ሶዳ ዱሜ ሶዳ ተጀሰ ጀት ጀረከኛ ሰገሌን ወልዳ ክርስቲያና ሰከና ረክነ ከሰት ራበሙ ከሰት ዳበነ ነሞታን ጀባዳ የና ኦፌ ገናዳን ጅራዳ ጀና አከ ዱቢ ዋቀዮት ደደቢያ ጀና እንገዲና ጀና እርጋ ወልዳ ክርስቲያና ሰከና ጥሙራ ረኮም በረ ሰና በረ ዳዊት ሙዳቴሱን ማቲ ዳዊት ሙዳቴ ረኮራ ዱኛ ሙዳቴ ወጅን ገራ ከሚኒ ወልንግቱ ሮሙ ፍራፈ ሙንሳ ገሩ ዋንቀበብ ወነዲስ ወላሉንሳፍ ሐመጨ ሙንሳ ወነ መዱኛን ኩን ከሰ ጅርቱ ፈቃታ ሞቲ ተዮቱ ጅሩ ገረት በቀቱ ዳቡንሳ ወቶ ዋኑንዱ ዋጎቹ ደንደው ዋጎቹ ደደቡንሳ አኩመ ዱኛ ረተርከርግኑ ዋንጎኑ ደምኔ ዋን ቀብ መናቲ ቀምኑ ጎለ ኬኛ ከዛ ወነ ቀምኑ ዱማ ያለ ደደምኔ ጀዴ ሙሜ ሚኒስቴር ቢያ ጣሊያኒ አኩመ ነምቸ ከና ዱብቸት ወልፈካቴ መሌ እንሱም ባየ ማይነሪ ደመና ዳዊት ከሰት ካንተ ዋንቲ ወጨበረማ ጅሮ ዋኒ ታአጅሩ ገሩ ሐሰች ወልፈካታ ዳዊት ገረው በናተር ገዴቤ ቦዳ ገረው ዋቀዮት ሩሙ ይሁን ፉርማታ ጀዴ ሲያስኒ ፉርማተን ተው ቤኩም ሲፉርማተን ተው ጎርሲ ወራ ማካሪ ወሪ ጎርሲ ቶታ ፉርማተን ተው የሮ ከሲ ከነከዘ ጉድኒ ዲነደስ ፉርማተን ተው ፉርማን ሳኡል ቆፋራ ዳሎኒ ከነው በቹ ቀባ ዳሎኒ ጫላት ፉላ ፌስቡክ በርባዶ ተንተን ፉላ ዋቀየ በርባዶ ትደቢው ቀባ ፉርማን አጭ ከሳ ፌስቡክ ከሳ ወደ ፈኖራ ፉርማን ንዱጋንገሩ ዋቀራቲ ገረ ከነቲ ደቢው ቀባ እንሰደፋን ዳዊት ጎዴሱን ንግዱ ተስራዎቹ ቀባ እንሶዳቲን
wanna si dhiphisu waaqayyotti gati isa fuulduratti kaayidii sitti dhiphatin innis caalaa beeka. Isatti afaanii baastee dubbattu otoo hin taane isatti garaatti yaadduyyuu hin beeka waaqayyo. Isatti dhiisi jechuun hin kadhatin jechuu miti, isatti kenni. Kana ergaa waldaa kiristaanaa akkuma kanaan hin dhiphatinaa jennee, hin jeeqaminaa jennee, hin raafaminaa jennee dhalootatti dubbanna. Hin darba, hin dabarsa waaqayyo. Kadhannaa kana waliin kadhanna dhaabanne. In kadhanna. Yaa Waaqayyo, lapheen nama hundumaa sodaarraa kan ka'e kirkiraa jira. Naasuun du'aas nama hundumaa irratti lafa dha'eera. Sodaaniif rommuun balbala nama hundumaa rukutaa jira. Duutis namoota hedduu funaannataa jira. Abdii kutannaanis nama hundumaa irratti duumessaa'eera. Namni kamiyyuu akka gugee otuu baallee godhatee keessaa baqateen barbaada, garuu lafatti baqatuu hin qabu, baallees hin qabu. Balballi biyyoota hundaa cufaadha. Waltajjiiwwan uummanni akka hawwaannisaa irra buufatan addunyaa irratti bebeekaman har'a onaniiru. Yaa Waaqayyo, daandiiwwan gurguddoonitii fi bakkeewwan bebeekamoon margi irratti bibbiqilaa jira. Oneera. Namni wal gargaaru, mootummaan walii birmachuu fi humna dhabaniiru. Abbaa fi haati ijoollee isaanii, ijoolleen immoo warra isaanii gargaaruu hin dandeenye. Qaqawweessi du'aaf bakakkaan naasuu baadiyyaadhaa hanga magaalaatti hammacaa jira. Yaa Waaqayyo, akkuma garbicha kee Daawit keessa kootti lapheen koon sirba, naasuun du'aa sana irratti lafa na'e, sodaaniif romminni na qabatan, parparummaanis guutummaatti na raase. Otuun akka gugee baallee qabaadhee balali'ee iddoo tokko nan baqadhan ture, silaallee jalaa baqadhee achis nan fagaadha ture, lafa namni hin jirre nan bubbula ture, qilleensa jabaadhaatiif bubbee jabaanis gara iddoo boqonnaa kootti nan ariifadha ture jechuutti dirqamnee jirra. Garuu haala akkasii kana keessatti falli gara biraan iddoo biraatiin jiru. Akkuma garbichi kee Daawit jedhe, kadhata koo dhaga'i. Yaa Waaqayyo, dubbii an afaan kootiin sitti madhus dhaggeeffadhu jedhee sitti waawwaate. Nus akkuma kana gara keetti waawwaanna. Lafa keenyatti araarami. Nagaa kee nuuf buusi jennee si kadhanna. Balleessaa keenyatti nu maari jennee si kadhanna. Kana hundumaa maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ameen. Fayyaa ta'a.